يورب ما فجالني ولطانه دين سلطاسي سوالي نلقانه قل مقينا خرأت ففجانه هون نمنو يا كنتاني تاني يجيرون التنفقانه عبر ما دساني ودتافن تاني يورب ما فجالني ولطانه دين سلطاسي سوالي نلقانه قل مقينا خرأت ففجانه هون نمنو يا كنتاني تاني يجيرون التنفقانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي وانكيا كابا كبابا هبلي ترجمتن نجيني ربي قدا إيدو جتني تسيني فابا يدو سنين جتا أنتنا أكرمن يا دك إفسد شوف أكمل جتني سين فيان كيسنا كمان سين جلنا نقال الحمد لله رب العالمين عرلين وانا تو ما قاعدين نبنيها تبي فجر أنتنا لو كنت بشوف يرو أما كانت وانت حدو تكا والله لازم akkanama tokkotti nama dhagamu waan ajaa'ibatu miidiyaa deemu jira. Kanaafiyyuu rabbiin inshallah isin haa eegu, nama hamaarraa of eegadha. Wallahi bara kana keessa obboleessa keessaniyyuu nama nina haalli amma itti deemu jiru wanti amma dalagamu jiru hedduu takka waan nama sodaachisaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin isin haa eegu, isinillee of eegaa. Dhiiraa maalummaa isaan beenu jiinaa sayinaa. dubartiin illee wallahi lazim abadan namni addunyaa kanarraa haalan taanee fi waan hin taane si gaafatan sun nama jireenya si barbaadu miti. Wallahi lazim waan ajaa'ibaa waan hedduu akka kiyyatti natti dhagamee dubbachuu jira. Rabbiin isin haa teessuu fi eegaa isin jechuu barbaade warra dhiirallee rabbii keessa sodaadha. Hamma dandeessan waan gaarii dalaydanii waan gaarii irratti beekamtanii waan gaariidhaan namaafis fakkeenya ta'uu malee waan hin tajaajilanii addunyaa zimballeessinaa dhaloota gurguddoodhaan dhufullee waan hamaa kan raawwatu taasisinaan dhaamsa kiyya rabbiin isin haa eegu inshallah. Ammas warra dhiiraa wallahi lazim rabbi sodaadha duniyaan dhumtuudha. Wallahi nama hedduu takka sirbaa caffaraa dhiichisaa turee addunyaa kanarraa kute har'a viidiyoon isaanii achirra hafeeru hedduu jira. Nama hedduu arga wallahi lazim nama du'ee utuu dhiichisu viidiyoo achirra hafee ila guyyaa har'aa viidiyoo achirra waggaa 3-4 dura nama du'ee jechuudha. Kanaafuu waan hin taane dalaginaadha. Hammam takka waan guddaa dalayne waan namni nu bakka nama ittiin beekamu dalagu dadhabu waan hamtuu dalayne akka mataa maatii keenyas gadi hin qabne mataa fira keenyas gadi hin qabne ofii keenyallee waan sanitti akka hin qaanfanne kana beekaa isiniin jedha. Rabbiin isin haa teessuu, isinis uftisaa, isinis uf eegaa. Rabbiin sodaadhaadha caala namni wallahi lazim nuti sirbine toora miidiyaa garagaraa irratti feesbuukaa fi tiiktookii fi telegiraama of maxxansinee fotoon taane riskiin wallahi mana nu dhufti. Rabbiin bakka ati jirtu hunda jira. Rabbiin riskii cuma sitti fida. Namni gaafa haala saniif wantoota akkasii si gaafate namni sun si fuudhu fotoon taane wallahi lazim namni sun jireenya kee balleessuuf jireenya kee ka fuulduraa balleessuuf ka fuula silaalee gaarummaa kee midhaagina kee fuula silaalee sin jaalatin achi silaalee badal sin jaalatu. Wallahi rabbiin isin haa teessuu fi eegaa hedduu takka irra dabalataan reekoodii nama hin beekne viidiyoon dabaluu nama hin beekne namni hin beekne sagalee akkanaan bilbilaan haa ta'u kana waraabeetiin waan garagaraatti jijjiiruu danda'a. Namni hin beekne jechuudha. Namni ati maalummaa isaa hin beekne namni maalummaa keessa hin beekne namni bultiif sin barbaade namni jireenya sin barbaade. Wallahi viidiyoo dawwaluu miti reekoodii nama hin beekne namni kun na fayyada zarii eenyuti fira eenyuti namni kun imaana keessaafuu nama ibaadaa imaana qabu wallahi lazim takka jireenya namaa balleessu. Namni imaana qabu namni sodaa rabbii qabatu dogoggorte achuma si dhiise deema malee waan ta'e dalagee waan hin feene qalbii isa cabsee jireenya kee balleessee hin deemu. Kanaafuu nama sodaa rabbii qabu zarii miti firaa miti firaa fi maalii miti nama sodaa rabbii qabu wajjin haasawaa soitanillee wallahi lazim rabbiin waan hunda keessatti nu haa teessu. Rabbiin kayreedhaan nu haa jiraachisu. Hedduu takka wallahi waan hedduu qalbii nama cabsaatti addunyaa kana irra deemu jira. Waan silaa arguu hin tolle dhagahu jira. Miidiyaa garagaraa warri fayyadaman keessaafu warruma jireenya namaa jeequuf deemu. Arantana alhamdulillahi rabbil alamin namni barnoota gara iddoo garagaraatitti daandii garagaraatiin barnoota barachuu jira. Wallahi namni yeroo itti wal saaxiluun qabu fakkaata. Garuu immoo shayxaanni yeroo jalaa qisaasessee namoonni gaggaariin waan hin taane dalaguu jiran. Kanaafiyyuu rabbiin isin haa teessuu.
nama wajji haasofitanii illee ilaallachaa namni kun jireenyaaf na barbaadamu jireenya kiyya balleessuu na barbaada akkasii beekaatiin nama wajji haasaa nama wajjiin wal barallee wal dhiyaadhallee namni kun nama miidhuu namni kun nama fayyadu kanuma dhaamsi kiyya kan guyyaadhaa kanuma fakkaataa hedduu akkasii dheeressee dhiifama marataadhaa rabbiin guddaa iddoo ta'es wajjin haa ta'u anan waanuma na mul'ate yaaduma dhugatti yeroo ammaa kana ta'ee jiru fidee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh bakka jirtanitti nageenya rabbii si wajjin haa ta'u warra bulaa an deebana.